In order to build a nation, we must build people first. Raise in them the spirit of cooperation and giving, and teach them the meaning of belonging. It's not something we remember and feel proud about. It's not something we write songs for or dance to tune of. If this is what you think, let me tell you, you are wrong. And I'll tell you in the next 10 minutes who is the real Oromo. Brothers and sisters, this message is for you. You should give thanks to God for all the good things that you have. A happy life, healthy kids, safe roof, and daily good job. What else you will ask God? In the same time that you have all these blessings, there are so many unlucky people who cannot have even the least of what you have. Not because they are lazy or dependent on others like parasites. No, my dears. They need because they are victims of a time and place in which they are supposed to live in dignity and safety. But they didn't find it like you did. ማንንም መሳደብ አልፈልግም ትክክለኛውን ነገር ግን ተናግሬ አልፋለሁ እኛ ስልጣኔ መስሎን የራሱ ማንነት እየሰጠን እዚህ ወሎ ላይ ልዩ ዞን ብለን ያስቀመጥነው ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ ቢላው እየሳለልህ ነው ለዛ መልስ ተዘጋጅ The whole world knows what's happening now in Ethiopia. A strong civil war has been going on there for years. And we are talking specifically about the Oromo region and its people and the displacement, killing and aggression they face, which resulted in great humanitarian disasters. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم غالي جيرو دكتور رمضان هندسة. أمانة نشنا رئيس دار نبيل رئيس ركومي سبيل. أنا مقام فوز ما قدم شاء وال جامع. يجا قام كنا فوزني بركومي. كلهم. كم أفوري؟ نجاي جرا ربين قاسني ساغر قارو. الدنيا آخرتهم تونسين تقولنا بليجاني. سيلا بشا فيسوي نجا هجراجي Poverty spread in all through the region. The number of displaced people to the neighboring areas increasing every day. They suffer from diseases and epidemics spread among them. Some do not find a place to protect them from the cold. Orphans and women who have lost their husbands cannot find food for themselves. Old men exhausted by disease.
and injured ones who are in danger of death in the absence of electricity and health care. خليني سماس إيجا كنوا وانو بقردو ما كنا نفين جالسيس. أيه. سني ولي مراني جدي مدوانا قول. لما سيجار قاروني كودا. ربو ما في. ترى نو سوما رابو كاي. بانا نو سوما رابو كاي خمنا شنتما. رايو ستاديوم. رايو ستاديوم أوكي أيه. كده بستاجرنا. لكن خياني اللي نتي وأكبر نبي بتكخب أجرنا نبي بتكخب كل نجرو. So now let me tell you, how can you see all this and not be moved by belonging to these people? How can you tell to your children about the strength and unity of the people without talking to them about the need to help them and stand by them? How can you smile and dance while that old lady cries for her son and that orphan child is looking for someone to give him tenderness and make him feel safe? Take a look to this footage and maybe you can understand what I'm talking about. Maqaan keenya siin jaan? Taarikee siin jaan? Akkami mucaan si guddisu jira kan keeti? Ijoollee haadha abbaan qabne ijoollee lamatti. Ta'e ilma keeti? Ani ilma kooti. Irraa du'e? Oo eessatti irraa du'e? Buraayyuu. Buraayyuudha. Maali rakkoo maaliitiin? Mana kutaadha mataan waraana jedhe qaamni gaddeemsi mana dadhabnes mana hundaan gaddaafate. Asuma buraayyuu jiraatta? Buraayyuun jira argaa bara 2005. Namni si gargaaru nama tokkollee hin qabdu jechuudha? Hin qabu mucaa tokkicha hin qabu immoo qansiraama hojjetee baratee inni immoo inni tokko sadeeme kanadha tokko immoo tola ooltummaa deemsisaa jechuudha. Si gargaaru tokkollee hin qabdu jechuudha? Waan tokko hin qabu manatti galmaa hin qabu gaafa guyyaa mana gubaata amma maal jedhan keessa namni naalaateen jira ture isaan kun beeku mana geesse. Ishumayyuu gaafa guyyaa 14 gadhiisanii balbalatti naa labbadanii. Iddoon ati itti dhalatte eessa asuma burraayyuudha moo bakka biraatti as? Okay, Wallaggaa Horroo Guduruudha. Onnee waan hin qabuuf achii deddeebi'uu hin dandeessu as taa'ee hospitaalli jennaan bara 2005 asumaan jira. Okay, Horroo Guduruudhaa dhuftanii as jiraatanii jechuudha. Hanoonni kochiidhaan an dhufe immoo bara 2005. Akkasii yaani dhumarratti haadha teenya tanaan wal argee jechuudha rakkoo guddoo qabdii jechuudha wanni nan godhuu danda'u amma hagaluma wanni kennuufillee waan akka harkaan jiru gizee biraa deddeebi'ee hubachuun kiyya silaa hin oolamu jechuudha. Jirraa orgaanaayzeeshiniidha dhaabbata gargaarsa uummata Oromooti jechuudha waan kana siif godhe akkam jettaan? Guddaa guddiseen galateeffadha. Waaqayyoo inni dadhabaa gargaarsise hankanaa olii gargaarsa taatee suuraa haa kennuuf. Ani dadhabaa dhibamaa kana hani mana Koonne makiinaa keessatti du'een kan isin. Kanaaf waan tokko hojjetachuu hin danda'u waan tokko of gargaaruu hin danda'u. Balbaluma taa'aa kaleessa dhufanii ijoolleen Oromoo keenyas barbaaduu dandeenyaa ishii jedhee owwaadhe malee waan tokkos abdiis hin qabu waan tokkos gargaarsiis hin qabu. So now, if you see yourself as a real Oromo, you must put your mark and contribute to getting your people out of this hell they live in. With just $1 a day you donate, you can make a difference. You can change the lives of millions. You can be the reason for drawing smiles on the faces of women exhausted by sadness,
children who have lost the meaning of happiness. Don't underestimate what you can make with $1. Be a real Oromo and donate now.